maashaallah har'alle iftara guyyaa sadaffaatiin walitti deebinee jirra kun sin argitan kan haalaan akanan mana kiyya farrashee akkana qopheessee jira jechuudha hanga danda'een hunda isaayyuu isiniif waraabee jira jechuudha kun sin argitan kana sufraa kenna haala sin argitan kana akkana bareechifnee faagoonee jirra jechuudha viidiyoo kiyya kana hanga xumuraatti subscribe like share godhaa ilaalaa sinin jedha akka jaalattan abdii guddaa sinirraa qaba subscribe tolcha sinin jedha like godhaa gannu dhisipa akkasuma itti nuufuuf yerroonni jettan suni laayikii godhaa sinin jedha ittiin buhaara hundi keenyaayyuu mana keenyaatti kinooti akkanumatti haaluma salphaan dabarsaa jirra jechuudha akkamitti haala salphaadhaan kaaffee garagaraa hoteela irra osoo hin deemin piizaa akkam bareedaa ta'ee fi sooftii ta'e akkamitti qopheessuu dandeenya akkasuma ammoo ittoo dheebuu akkamitti namarraa cabsu jechuudha dheebuu guyyaa dheebotaa oolleessanii akkamitti akka qopheessuu dandeenyu maal irraa akka qopheessuu dandeenyu kan gadda hojjedhee fi har'aa hojjedhe tokko miti jechuudha garaagaraa akkuma isin argaa jirtan kana itti isa biraa immoo shoorbaallee jechuudha shoorbaa qincee jechuudha shoorbaa baay'ee bareedaa ta'e Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaan kafuune jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zulaamaa Shoo jira jirtu bakka jirtanii nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu jecha akkuma isin argitan kana as biratti qincee hajjaa yookiin haayisaa qopheessee jira jechuudha shoorbaa hojjechuuf deemaa jira keessaa guuree qulqulleessee jira jechuudha haala isin argitan kanaanii bareechisee qopheessee jira jechuudha qincee mara isaa akkana qophaa'ee kana bitaanii akkuma isin argitan kana isa kana haala isin argitan kanaan xiqqeessee hanganaaf gahaa jedhu yookaan hanga guyyaa tokko irra hin darbine erga qicee booda hin miicaa jira jechuudha irra deddeebi'ee gizee sadii erga miicee booda hin zafaa jechuudha erga isa zafadhee turee booda naannoo sa'aatii tokko akkas ture bishaan irra kaadhee haala kanaan zafamee jira jechuudha akkuma isin argitan kana bishaan gubbarra jiru san gubbarraa naqee jechuudha akkuma isin argitan kana bishaan kee erga danfee zayitii irra buusadhee qincee kiyyatti naqachuutti deeme jechuudha kinooti haala isin argitan kanaan akkanatti takkaa jira yeroo zayitii irra buusuu san sirriitti hin danfine lamutti qadaadee danfise akka isin argitan kana akkanatti takkee bareedaa jira jechuudha shoorbaan keenya osoo nu jalaa hin diimatin shoorbaa adii jechuudha akka aananii fakkaatu akkami akka dalaguu dandeenyu jechuudha erga inni bilchaatee booda kaarotii kiyya faaqee haala isin argitan kanaan itti godhee jira jechuudha as biratti jechuudha waan baay'ee singarramu ruuza kakka'amaa itti dabalanii ruuzni kakka'amaa sirriitti tolcha isa manaa qaba seetee zulaan teessan yoo ta'u qullubbii adii fi ginjibila walitti daakame itti naqee jira jechuudha isa manaa qaba jedhee yoo gahuyyuu hin qabu addaa fixeera 01 guutuu waliin gahee abboosta waliin gahee dhabee araadatti malee hin argamu ergasii gara kookisii kiyya dalaguutti deebi'aa jira jechuudha kookisii guyyaa tanaan dura dalagne baatiraatti dalagine har'a moo zayitiitti haxabbasnu hanqulaalii kiyya ergatti cabsee ergasii sukkaara hanga naf gahaa jedhe itti godhadhaa jira jechuudha akkuma isin argitan kana viidiyoo namni na waraabu hin jiru fi kiyyaaf waraabaa jira hanga tokko naaf hubattan jedhe yaada viidiyoo fi harka tokkoon viidiyoo waraabaa harka tokkoon ammoo hojjetaa jira jechuudha baay'ee ulfaataa namni tokko na bira hin jiru kophaa kiyya jira jechuudha sababa saniif baay'ee ulfaataa zayitii itti buufadhe jechuudha zayitiidhaan illee erga sirriitti waliin dhahee booda zayitii kiyya waliin dhahataa jira jechuudha jidduudhaan kaameraan na jalaa zooraa maal jedha wallahi akkami akka waraabaa jiru bicha bismillah baqa yookiin kaameratu na jalaa socho'aa yookaan ammoo viidiyoo yeroo idiitti godhullee akkasuma na jalaa bade baay'ee ulfaataa beeka viidiyoo kophaa ofii waraabu jecha yoo namni nama waraabne aanan itti godhataa jira harka mirgaatiin itti naqaa jiraadhe harka bitaatiin itti naqaa raadhe saniyyuu irraa beekaa hin jiru erga sukkaaraa fi killee walitti dhahee ka'ee booda zayitiitti naqadhee ergasii aanan itti naqadhee achi booda vaayinillaa jechuudha akka biraa hafuu hin qabne vaayinillaa kiyyallee itti godhadheera jechuudha akkuma isin argitan kana aanan illee irra buusee jira sooqidde xiqqoo jechuudha osoo hin baay'isin achi booda absuudaa gurraacha jechuudha keessaa guuree qulqulleessee bareechise absuudaan gurraacha akkam mi'eessu isinillee hin beektanii absuudaa gurraacha kiyyaallee erga waliin gahee booda harcee kiyyatti naqachuutti deeme jechuudha harcee kiyyatti gingilfataa jira akkuma isin argitan kana harka tokkoon qabee harka tokkoon gingilchaa jira saniifi erga isa akkasitti naqadhee ka'ee booda gara sukkuumutti deebi'ee haala kanaan sukkuumee miiciqee raknooti jabeesse sukkuumee jechuudha maaliif jenna yeroo isaan firfir jedhee nu bareeda akkasitti erga tolchee geessee booda akka isin argitan kanatti billaan mure yookaan seentiidhaan mure jechuudha hin qaba qirsi maawucaa hin qaba garuuyyuu an billaadhaan mure jechuudha maaliif jennaaniin haanaa daddafuu barbaada ganaa waa baay'ee hojjedha waan ta'eef naa daddafuu barbaada namni na gargaaruullee waan hin jirreef kophaa kee waan ta'eef
dafee waan geessu barbaaduuf haala akka isin argitan kanaan kookisii akkaan bareedaa ta'e kana keessaa baasee jira jechuudha. Akkamiin murtee warri jettan kinooti akkanuma muree jechuudha argitanii akkanuma billaan erga baasee ka'ee booda isuma mummuree jechuudha argitanii. Mashallah baay'ee bareeda jechuudha akkanatti argaa haaluma salphaadhaan lixillee walitti hin qabatu sababni lixii walitti hin qabanneef baay'isee jabaataa wayii bukeesse jechuudha jabaataa bukeesse akkasuma zayitiillee waan of keessaa qabuuf dura zayitiinillee waan sukkumameef jecha walitti hin qabatu jechuudha osoo akkanattuu walitti bakka takka gannaqee walitti hin qabatu jechuudha kookisii akkaan bareedaa ta'ee fi haalaan namatti tolu kana xabbasee geesseera jechuudha. Kookisii akkaanti bareedu kana farfar jedhu kana jechuudha haaluma salphaan akkasii dalagee jira jechuudha wanta suuqa garaagaraa irraa bituu irraa akkana mana keenyatti jechuudha haaluma salphaadhaan bareechuufni akkana dalagachuun wayyaa sinin jedha akkuma isa geessee ka'een jechuudha harcee kiyya qicadhee amma piizaa hojjechuuf deemaa jira jechuudha piizaa akkaan bareedaa ta'e kaameraa kiyyatti buusee jechuudha akkuma argitan kana harceedhaan walitti mix godhee achi booda sukkaara xiqqishuu wayii jechuudha irra hin buusee asbiratti soqidallee zayitii lexi qoxaallee irra godhee bukeessee achi booda erga ganniinaa bukaa'uu fi maal godhuu deemee chiizii kiyya faqaara erga inni bukaa'ee ka'ee booda jidduu kana keessatti shorbaa homaama kana sirreeffachuu waan biraa hojjechuu mana farrashuu kana erga godhee ka'ee booda lixiin kiyya akkanaa bukaa'ee erga ka'ee booda chiizii kiyya faqaafaqadha jechuudha haala kanaan asbiratti jechuudha lixii kiyya dammatee ka'ee saanii shorbaa kanaan baasaa jira jechuudha sarara isaa argitee xixiqqeessee waan baasuu barbaaduuf maali suugoo hanga inni naa bukaa'utti suugoo piizaallee dalagee jira jechuudha foonillee xabbasee jira jechuudha akkuma argitan kana sarara kanaan akka isin argitan kanatti baafataa jira jechuudha kinooti ergasii baatiraa kiyyarraa zayitii dibee achi booda harcee irra dibee jechuudha akka hin qabannetti ergasii irratti daraddaraara jechuudha sirraan yoo barbaadan qixxaa tokkocha guutuullee godhuu dandeettanii ani garuu akkanatti hojjedhe jechuudha akkanatti xiqqeessee akkanatti hojjedhe jechuudha ergasii booda suugoo kiyya haalaan bareechisee hojjedhe jira suugoo kanallee maal akkamitti dabalee akka hojjedhe yoo barbaadan isinitti mul'isa jechuudha ani waan muddameef jecha kaameraa isiniif akkasitti waraabni bakka suugoo kanaa fi bakka foonii suugoo kiyya irra dibataa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kanatti haaluma salphaan mana keenya keessatti gammaduu fi akkasuma wantoota alatti baasii guddaa baasnu baasii xiqqoodhaan mana keenya keessatti nama hedduu fayyadamuu hin dandeenya foon kiyya kan xabbase itti dib godhaara jechuudha erga suugoo itti dibee ka'ee booda foon kiyya itti godhee ergasii booda shunkurtii diimaa kan akka salaaxaatiif ta'utti karattaaf itti godhe jechuudha akkuma agartan kana erga itti godhee ka'ee booda qaaraadha jechuudha. Qaaraa itti godhee qaaraa kiyya erga itti godhee akkana geessee booda isin waan barbaadan fayyadamuu dandeettanii chiizii itti naqe jechuudha asbiratti waan dagadhe killee duudaa affeelee foon lukkuu hojjedhee ture isaaf affeelee hin dagadhu seetanii waan isa hin garramu killee itti godhadhee dagadhe chiizii kiyya irra nasaannasee jechuudha akkuma argitan kana erga chiizii kiyya irra nasaannasee ka'ee booda baatiraa kiyya qabsiisee baatiraa kan jalaa qofa qabsiisee jechuudha kan gubbaa hin qabsiisne kan jalaa qofa qabsiisee jechuudha maaliif gubbarraan chiiziidha waan ta'eef kama jalaati erga qabsiisee daqiiqaa yookaan sa'a walakkaa gara walakkaa ta'u ture booda haala isin argitan kanaan akkanatti haalaan naa bareedee naa hojjetame jechuudha piizaa ajaa'ibaati wallaahi hedduu mi'aalee hedduu namatti tola sababni inni akkas ta'eef hin bukeessameera waan ta'eef jechuudha. Haalaan namatti tola erga akkasitti geessee booda mana kiyya kanatti farrashee qopheessira jechuudha akkasuma foon lukkuullee keenya asirratti dalagee jira asirratti piizaa shorbaa kiyya haala kanaan qopheessee kookisiidha asirratti dhugaatii yookaan juusii jechuudha haalaan bareechisee daakeeroo hin jira jechuudha akkana haala kanaan jechuudha sufraa kiyya farrashee bareechisee jira jechuudha. Mashallah da isin ho mana keessa akkamitti dabarsaa jirtu sinin jira ijoolleen biyya arabaa jirtu inshallah qalbiin teessan sinin cabini inshallah nama baranachi soome bara egeree damo biyya ofiitti maatii ofii waliin dabarsu rabbis na taasisu sinin jira du'aa isiniif kadhadha inshallah isinillee hundi keessan du'aa inaaf godhaa sinin jira piizaa sooftii ta'ee fi haalaan bareedaa ta'e kana haala kanaan qopheessine mana keenya akkana farrashnee jirra jechuudha. Mashallah sinin jira hordoftoota kiyya sinillee mashallah jira sinin jira warroonni nan jajjabeessitanii warroonni nan jaalatanii warroonni na cinaa dhaabatan rabbii gaditti hedduu sin jaaladha isiniin boonaa anaa walitti rabbis na jaalatu sinin jira warroonni ammoo gufuu namatti ta'uuf yaaltan namoonni jechuudha guddina namaa hin feene namoonni akkasii sunillee hin dhabamu beekaa hin jira yeroo hunda akkuma namni nama jaalatu jiru namni nama jibbullee hin jira jechuudha warroonni akkasii sunillee jechuudha ani rabbiif jecha isin jaaladha rabbiif jecha isin dhiisa
isiniin jira as biratti kaachappii manatti hojjanne kaachappii wajjin akkana qopheesseera kaachappii manatti hojjanne alumarraa bite jechuudha yeroo baay'ee jechuudha wanta alarraa bitamurra wanta manatti hojjetu dhuturra nagammachiisa jechuudha chiizillee taana manumatti dalayna jechuudha ofuma kiyyaa manatti dalaga chiizillee dhugaatiin kun akka namatti tolu akka mi'aawu bismillah isinitti himuu hin danda'u warroonni isiniif dalaguu barbaadanii akka isiniif dalagu komentii irratti naa barreessaa isiniin jaa viidiyoon kiyyaarra akkana fakkaata akka jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba shorba soruus nitti galii haalaan bareeda garuu mana keessaa qaba jettanii wanti osoo hin beekne dhabda wayii hin jiru akkasitti waan akkasiisan namudate jechuudha naaf hubattan jedhee yaada warri dubartii viidiyoon kiyyaarra osoo nitti tolee laayikii tolchaa isiniin jedha waan gammachuun dhaggeeffattaniif galatooma.